Herregaa kanan qabadhee isinii dhufe moobaayila keenya akkamitti koompitara keenya irratti kontiroolii goonaa kan jedhuun isinii qabadhee dhufe. Egaa isteeppiidhaan kan ilaallu ta'a. Peejiin amma irra jiru kun GitHub peejidha. Innis maalidha? Isteeppiiwwan tokkoon isaa kan nutti agarsiisudha jechaadha. Nutis egaa isteeppiiwwan jiran kana hordofnee moobaayila keenya akkamitti koompitara irratti kontiroolii goonaa kan jedhu kan ilaallu ta'adha jechaadha. Kanaaf sooftiweerichi maali? Akkuma ilaaltan SCRCPY kan jedhamudha. Egaa GitHub peejii kanas yoo kan barbaaddan ta'e linkii isaa isiniif teessisa. Har'a kanan fayyadamu Linux operating systemidha yookaan Ubuntu operating systemidha. Isteeppiiwwan kurnan tokkotu jira. Kanaaf isteeppii tokkoffaan install gochuudha. Isteeppii lammaffaan ammoo ammas ADB kan jedhamu kana Android Debug Bridge kan jedhamu kana install gochuudha. Then isteeppii sadaffaan create hotspot computer kan jedhu kana egaa inni kun maaliif fayyadamne yoo jennu moobaayila keenya intarneetiidhaan ala akkamitti koompitara irratti kontirool goonaa kan jedhuudhaaf kan nu gargaarudha jechaadha. Hootispooti keenya egaa kireetii goonee isa san divaayisii lamaan isaa walirratti konneekti goona jechaadha. Isteeppiin inni afuraffaan ammoo enable USB debuggingidha. Isa kanas seetingii moobaayil seeting keessa seenni kan ilaallu ta'a. Yoo isteeppii kanarra geenye ni ilaalla. Isteeppii shanaffaan connect the device to the host computer with USB cable jedha. Isa kanas ni hojjenna. Then isteeppiin ja'affaan ammoo set the target device to listen a TCP IP connection on port jedha. Egaa portiin kun default portidha. Isuma kana fayyadamna. Yoo barbaaddanis kan biraas fayyadamuu dandeessu isinii. Inni torbaffaan disconnect the USB cable from the target device kan jedhu kana disconnect goona jechaadha. Sana booda egaa isteeppiin saddeettaffaan connect to the device by its IP address kan jedhu kana isa kana itti barreessina jechaadha. IP address immoo akkamitti akka argannu moobaayila keenya irratti isa sana immoo isinitti agarsiisa. Isteeppiin sagalaffaan confirm that your host computer is connected to the target device jedha. Then isa kana yoo barreessine list of the device IP address fi akkasumas device name kan nutti agarsiisu ta'a. Isteeppiin kurnaffaan egaa terminaalii keenya irratti sooftiweerii kana raan gochuudha. SCRCPY kan jedhu kana egaa barreessine raan egaa goone booda moobaayila keenya kontirool gochuu dandeenya jechaadha. Amma kallattiidhumaan gara isteeppii keenya isa jalqabaatti deemnee itti fufna jechaadha. Amma egaa kallattiidhumaan gara biroozariitti deemna. Biroozariitti egaa deemnee booda ammoo egaa isteeppiin nuti hordofnu hin jira GitHub peejii kanarra jechaadha. Kanaaf peejii kana gara gadii yoo kan dhufnu ta'e maal jedha? Requirements jedha. Requirement iddoo kanatti ammoo the Android device require at least AP21 jedha. Sana booda ammoo Android version 5 jedha. Isaa fi isaa ol kan ta'an kana fayyadamuu dandeenya jechaadha. Gara samarii kana yoo kan dhufnu ta'e maal jedha? Linuxiidhaaf egaa terminaalii keenya irratti apt install SCRCPY jennee sarchi goona. Akkasumas ammoo Windows irrattis download goone install gochuu dandeenya. Mac irratti ammoo brew install SCRCP jennee install gochuu dandeenya jechaadha. Har'aaf garuu kanan isinii qopheeffadhee dhiyaadhe Linux operating system irratti waan ta'eef Linux irratti akkamitti moobaayila keenya kontirool goonaa kan jedhuun isinii dhiyeessa jechaadha. Inni ittaanu Windows operating system akkasumas
Mac operating system irratti ammoo guyyaa itti aanu isinii dhiyeessuu danda'a jechaadha. Kanaaf kallattiidhumaan terminaalii keenya ni banna. Terminaalii keenya eega bannee booda akka nutti toluuf iddoo lamatti qoodanna. Jalqaba irratti apt install rcpy kan jedhu kana install goona. Sudo apt install scrcpy sana booda permissionii kennitanii fi then install ta'ee jira jechaadha. Kun kanaafuu steppiin tokkoffaan xumuramee jira jechaadha. Kallattiidhumaan maal jennaani done jennaan jechaadha. Inni itti aanu ammoo maalidha? Kara gadii yoo kan dhuftan ta'e I think ADB install gochuutu nurra jira. Kanaaf fakkeenyaaf kan Linuxii hin kenne malee kan kaanirra ni jira. Fakkeenyaaf Choco install ADB kan jedhu kana install goona. Sudo apt install ADB jennee search goona jechaadha. Kanaaf isa kanas already uninstall godhee jira. So steppiin lammaffaas xumuramee jira jechaadha. Amma kara gadii yoo kan dhufnu ta'e maal agarraa? Egaa waan irra dabarre hundisaa dubbisuu dandeessu. Garuu nu amma kallattiidhaan moobaayila keenya akkamitti control goona kan jedhu kallattii waan barbaanneef kallattiidhumaan gara sanitti deemnee jedha. Kinoo isa kana connection kan jedhu kana jira. TCP/IP wireless kan jedhu kana maal jedha? SRCPY uses ADB to communicate with the device and ADB can connect to the device over TCP/IP jedha. Kanaaf mee akkamitti akka connect goonu isa kana yaa ta'u kilikii goona. Sana booda kallattiidhaan gara kana nu dhufee jira jechaadha. Amma mee steppii kam xumurree kan jennu yoo kan ilaallu ta'e sudo isa kana xumurree irraa isa kana sudo apt install ADB kan jedhu kana as xumurree jirra. Intan ammoo create hotspot on computer kan jedhu kana hotspotii kan kenna create godhanna jechaadha. Maaliif interneetiidhaan osoo hin ta'in nu kan barbaannu hotspotii egaa create goonee booda moobaayila keenya akkamitti control goona kan jedhu ilaalla waan ta'eef jechaadha. Kallattiidhumaan settingii keessa ni deemna. Setting sana booda wifi iddoo kana hin jira. Then iddootii sadeen kana ni dhufna. Maal jedha? Turn on wifi hotspot kan jedhu kana tuqna. Sana booda password generate osoo hin ta'in nu kan barbaannu itti goona 1 2 3 4 6 aga 8 itti goona. Then turn on jennaan jechaadha. Kanaaf amma ammoo kallattiidhumaan moobaayila keenya irratti hotspotii create goone kanaan connect goona jechaadha. Kanaaf steppiin sadaffaan xumuramee jira jechaadha. Steppiin inni itti aanu ammoo steppii afuraffaadha. Enable USB debugging jedha. Isa jalqabuudhaan dura garuu steppiin tokko nu hafa. Innis maalidha? Moobaayila keenya kompiitara irratti amma hotspotii nuti create goone irratti connect gochuu qabna jechaadha. Kanaaf wifi settingii keessa eega seentanii booda maqaa hotspotii nuti create gooneen connect irratti gochuu qabna jechaadha. Passwordiin hotspotii kan kennaa 1 haga 8ti. Kanaaf connect jennaani. Sana booda egaa connected ta'eera. Connected without internet jedha. Internet may not be available jedha. Kanaaf nuti internetiin barbaannu isa kana fakkaata jechaadha. Egaa steppiin inni afuraffaan enable USB debugging jedha. Kanaaf moobaayila keenya keessa seennee enable gochuu qabna jechaadha. So kallattiidhumaan gara saniitti deemna. Inni kun moobaayila kiyyaa. Kanaaf setting kan jedhu keessa seenaa. Setting kan jedhu keessa eega seenee booda kara gadi dhufee developer option kan jedhu kana hin jira jechaadha. Developer option kan jedhu eegan tuqee booda kara gadi dhufee USB debugging kan jedhu kana
kan koo enable dha already enable ta'ee jira. Kan keessan yoo enable hin taane isa kana enable gochuu qabdan jechaadha. Stepin inni kunis xumuramee jira jechaadha. Done haa jennuuni. Egaa stepin inni shanaffaan maal jedha? Connect the device to the host computer with a USB cable jedha. Kanaaf USB cable ani isa kana fayyadamee connect goonee haa ilaallu. Kallattii kanaan mobaayila keenyatti connect goonaa. Kallattii isa kana hafeen ammoo karaa computer keenyaan connect goona jechaadha. Sana booda maal jedha? Allow access to phone data dha. Kanaaf allow haa goonu. Allow goonee jirra, xumurree jirra jechaadha. Kanaaf stepin inni shanaffaatis xumuramee jira jechaadha. Done haa jennuuni. Inni stepin inni jaffaan maal jedha? Set the target device to listen for a TCP/IP connection on port 5555 jedha. Inni kun egaa portiin kun default portidha. Yoo barbaaddan jijjiiruu dandeessu. Gara terminaalii keessan dhuftanii ADP TCP/IP then 55 kanaafuu ADP TCP/IP port nambarii yoo galchitanii booda allow isin gaafata yookaan immoo access permission isin gaafata. Permission isaan allow gochuu qabdan isin jechaadha. Kanaaf isa kana allow gochuu hin dagatinaa isin jedha. So stepin kun xumurameera. Stepin torbaffaan maal jedha? Disconnect the USB cable from the target device dha. Kanaaf amma kallattiidhumaan disconnecting godha. Kinooti godheera disconnect godhameera jechaadha. Inni itti aanu ammoo maal jedha? Connect to the device by its IP address jedha. So IP addressii mobaayila kanaa akkamitti arganna kan jedhu immoo isinitti agarsiisa. Kanaaf setting kan jedhu kana keessa inni tuqtu about the device kan jedhu keessa hin dhufna. Sana booda status information kan jedhu keessa eega dhufnee booda IP addressing isa kana jechaadha kan kenna. Kanaaf isa kana fudhannee connect goona jechaadha. So mee haa yaallu. Egaa IP'n mobaayila keenyaa isa kana fakkaata. Kanaaf amma isa kana yaa barreessinu. IP'n addressii kan kennaa 10.42.0.26 kan jedhu gains mobaayilii keenya irraa argannee jirra. Kanaaf isa kanatti galchinee maal jedhee connected nuun jedhee jira jechaadha. Inni dhuma maalidha? Connect the device by IP address. Okay. Xumurreerra. Isa kanas done. Dan jennaani inni kunis xumurameera. Inni kunis xumurameera. Inni itti aanu ammoo confirm the target your host computer is connected to the target device dha. Isa san immoo haala kanaan barraa jechaadha. Let's say ADP devices capital an godhe ADP devices godheera list of device attached IP address isa kana irratti device isa kana fakkaata jechaadha. Inni kunis xumurree jirra jechaadha. Kanaaf dana inni isa dhumaati amma inni dhuma maal jira? On the terminal run this ACC RCPY kan jedhu kana run haa goonu. ACC RCPY come on yes. Kanaaf hundisaa nu xumuramee jira jechaadha. Amma mobaayilli keenya akka ani barbaadetti control gochuu nan danda'a jechaadha. Akkuma jiruun mobaayilli keenya kompiitararra
jira jechaadha. Waan hunda control gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf yoo barbaaddan record gochuu dandeessanii amma fakkeenyaaf kanaan record godhaa jira. Inni taanu ammoo fakkeenyaaf aappiiwwan adda addaas yoo kan banuu barbaaddan ta'e waan hunduu ni jira jechaadha. Yoo bilbiluus barbaaddan ta'e kanaan 09 maal jettanii bilbiluu dandeessu.